Hojii dhuunfaa moo hojii qacaramanii hojjetan isiniif wayya akka keessanitti yaada keessan komentii jala nuuf ka'a. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Asumaan chaanelii kanaaf haaraa warroonni taatan chaanelii keenya subscribe akka gootan yeroo biraaf viidiyoon kana fakkaatuu fi kanarra fooyya'an immoo akka isin bira ga'u yaada keessan nuuf qooda akkasuma mallattoo bilbilaa cinaatti argamtu kana tuquudhaan akka miseensa taatan isiniin jechuun barbaada. Hiriyoota keessaniifis share gochuudhaan akka biraan nuuf geessan asumaan kabajaan isin gaafachuun barbaada. Qacaramtee hojjechuu moo hojii dhuunfaa keetii bizinesii dhuunfaa kee hojjechuu siif wayya? Gaaffiin kun namoota hunda keessan warra asirraan ilaaltan kana hunduma keessan ilaallata. Egaa namoonni hedduun yeroo baay'ee anaaf miindaan kiyya kanadha. Sababa miindaan koo xiqqaa ta'eef kana of fooyyessuu hin dandeenye. Sababa miindaan kiyya xiqqoo ta'eef wantoota fedhii kiyyaa bitachuu hin dandeenye. Wantani hojjedhullee adda baasee hin beeku. Bizinesii dhuunfaa koo yoon jalqabe immoo akkamii nan kassaraa laata jedheen sodaachaa ture. Furmaata haaraadha. Namoonni baay'een yeroo qacaramanii hojjetan kan isaan hoogganu hoogganaa tokko duwwaadha. Abbaa qacaree sana yookiin abbaa kaampaanii ta'a yookiin immoo dhaabbata mootummaa yoo ta'e kan isarra qaama olaanaa nama isarra hoogganaa isaatii jechuudha. Kan isa geggeessuu danda'u, kan isa gaafachuu danda'u. Hojiin tokko yoo badee jechuudha. Hojii dhuunfaa keessanii yookiin bizinesii dhuunfaa keessanii gaafa hojjettanii namni isin hoogganuu danda'u, namni isiniin kana naaf godhi, kana naa godhi jedhee tooyi isin abboomuu danda'u namni hin jiru jettanii yaadina. Dhugaa dubbachuuf na hamanaa persentii 100 namni isin hoogganu jira. Eenyudha yoo naan jettan kastamarii keessanii. Kastamarii keessan haala ajaa'ibaan seeraan qabatu ta'ee jennaan kastamariin keessan lafa biraan naqu isin bira dhufaa jechuudha. Yeroon fakkeenyaaf mana buutikii uffata tokko hojjedhaa isiniin haa jedhu. Bizinesii uffataa irratti hojjechaa jirtu yoo ta'e bizinesii sana uffati kun ikkoo akkas waan hin taaneef kalariin isaa kun waan dhabameef bituu hin dandeenya siin jedha. Kalarii kanan barbaade ani jedha. Dirqama fedhii kastamarii keessanii sana eeguuf jecha wanta sana fidduu jechuudha. Deemtanii gabaarraa bittan, maarkeetirraa bittanii lafa jiru dirqama torban sanatti haa ta'u, ji'a sanatti haa ta'u dhiyeessuun dirqama keessanii jechuudha gaafa sana. Qacaramtee hojjechuu dhiistee hojii dhuunfaa kee hojjetta ta'ee jennaan namni siin si gaafachuu danda'u, namni siin hordofuu danda'u, namni si hoogganuu danda'u kastamarii keeti. Kun asiin kanan bade jedha, inni kun asiin kana bade jedha, sababa kanaafan dhiise siin jedha, sababa kanaafan dhiise siin jedha. Sababa sanaaf sababa kastamariin keessan dhiyeessu sana hundumaa eegdanii guutuuf jecha dirqama tattaaffii gootu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni hedduun bizinesii keessa galanii wantoota kanaa influensii yookiin akkas dhiibbaa kana geessuu waan hin dandeenyeef bizinesii irraa kassaranii yookiin immoo luus ta'anii jiru jechuudha. Kanaaf kuni akkas irratti hin muudannee fi qacaramtanii hojjettu ta'ee jennaan lafa qacarrii keessan tura. Qacaramneen hojjennu bizinesii dhuunfaa koo hojjenna jettu taanaan garuu warroonni bizinesii dhuunfaa keessan hojjechuu barbaadan kastamarii keessan qabachuudhaaf dirqama istiraateejii yookiin kastamariin ulaagaan ittiin si gaafate ulaagaa kastamariin sun barbaadu sana dirqama guutuufiin isinirraa eegamaa jechuudha. Viidiyoo kanaan waa akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Hojii dhuunfaa keessanii moo hojii qacaramtanii hojjechuu isiniif wayya kan jedhu komentii jalatti naa barreessaa. Isarratti immoo viidiyoo haaraa isiniif hojjedhee isiniin dhiyaadha jechuudha. Galatooma.